ፈልገሽ ነው አንድ ደግሞ የሆነች ወደደችው አለች አይደል እሷ ስትወደው ምኑን ወዳ ነው ምኑ አምሯት ነው እሱ ልትወደው የቻለችው እንደዚህ በፍቅር ያበረች ለሷ ብለሽ ነው ለዛች ነው እንጂ ለሷ አይደለም ለሱመያ አይደለም ሱመያማ ወልዳለታለች እኮ እኔ አብሮ ቢታረቁ ደስ ይለኛል ግን እዚህ ጋር ሰይድ ያደረገ ያለው ነገር ምንድነው እጋ waan baay'ee takka nama dhibuudha akkuma dhageessanitti jechuudha jalqabarratti salaam jalqabarraa kaastee aga ammaatitti akka Sumayyaa faana jirtu jechuudha kan ishiin dubbataati turte akkasuma immoo Daanaayis jedhamtiin jedhamcattiin isinillee Saayidoo faana walitti dhiyaataa turani yeroo tokkollee Saayidoo piraanki irratti hojjettee turte mucaan kuni meeshaa mana guutuu binnee manaamna jettee raawwatte haala sanaan akka Saayidoon gara achitti deebi'ee Sumayyaa faana jiraatuuf Sumayyaa faana walitti araarsuudhaaf jedhanii abbaa ishee waliin illee ta'anii egaa waliin haasa'aa turanii namoonni baay'een keenya arginee jirra. Innaa namoonni baay'een keenya yeroo sana argineetii jirra jechuudha. Amma immoo haadha ishee waliin jechuudha mucattiin kun kan dhufte akka carraa ta'e immoo Daanaayitii fi haati isii gaa Salaamin achitti akka wal argan jechuudha Yaman irratti Salaam immoo Yaman maaliif akka deemaa jirtu akkuma dhageenyetti egaa dhiiga mucaa ilaalchisuudhaa fi kan isiin deemte jechuudha ani wanti kun na sodaachisee jira sisuma dhugaa dubbachuudhaa fi maaliifini wanti kun baay'ee ulfaataadha dura Saayidoon akka deemuuf jechuudha kan dubbatamaa ture Saayidoon immoo hin deemne dubbichi baay'ee ulfaataa waan ta'eef Salaamittiin waa baay'ee softeerti Daanaayitii fi haati Daanaayit ati maaliif araarsuu dadhabde hiriyaa isiiti miti isii faana jirta miti kara hundumaan iyyuu yeroo ishiin Yamaniin keessa jirtus yeroo isiin gara Itoophiyaa adeemtu jedhames ati wajjiniin jirta akka ati wajjin jirtu namni hundinuu hin beeka nutillee hin beekna jedhaniini jennaani dhugaadhuma wajjinan jira jette ka dhugaadhuma wajjinan jira takkayyuu biraa hafee hin beeku haala tokko tokkoon qabameetiniin kaameraa irratti yookiin immoo viidiyoo irratti mul'achuu dadhabe malee takkaa biraa hafee hin beeku Yaman irraa gaafa ishiin gara Itoophiyaa dhuftu akka ishiin gara Itoophiyaatti galtu taasise Sumayyaadhaan jechuudha Sumayyaan akka gara Itoophiyaatti galtu kan taasise ana mataa kan kooti jettanii achiin immoo Daanaayitii fi haati Daanaayit maal jedhaniini ati tasumayyuu isaan walitti araarsuudhaaf yaaddee hin beektu takkatuu Dubaayin deemi jettaanii gara Dubaayii deemi achitti jireenya gaarii jiraatta takkatuu gara tokko deemi achitti jireenya gaarii jiraatta jettaanii malee guyyaa gaafa takka araaramii abbaa manaa kee faana ilmoo kee fi abbaa manaa kee faana jiraadhu jettee hin beektu garuu rakkina duuba isaanii jiru nuti hin beeknu isaanii malee kan beeku jedhanii ni gaafatanii jennaani ani takka araaramii akka isaan araaramaniif takka iseen beeku akka isaan araaramaniif waa baay'ee takritii baay'ee godheetiin jira garuu naaf danda'amu didee waan dudda duuba rakkoon biraa jiruu fi naaf danda'amu didee jetteeni ati akkas jechaanii turte maarsaa ilaaltee raawwattee jaallattee akkamitti durayyuu maalidha jettee sana makkana inni maalidha nama jetteeni raawwattee itti dubbataa turte jennaan lakkii anooyyuu Sumayyaadhaanii miti kanan jedhee ayyuun maalsaa ilaaltee raawwattee nama ilmoo lama qabu nama haadha manaa qabu maalsaa irraa ilaaltee jaallatteen jedhe malee Sumayyaa maalsaa irraa ilaaltee jaallatte Sumayyaadhaan hin jenneeni sinigalee Sumayyaadhaan hin jenneeni ani jette jechuudha ani beeku Salaamin garuu baay'een ishee sodaadha maaliifiin waa tokko gochuudhaaf duubatti hin deebitu akkuma argitanii gaafa cidhaa Ayyuu fi Saayidoo maal akka ishiin goote argitanii jirtu indaalle viidiyoo kaameraa keessaa meemoorii baastee suuraan yeroo sana ka'ame viidiyoon maal hunda isaa guurtee akka isheen Sumayyaadha geessa fi turte arkineetii jirra jechuudha hundi keenyayyuu arkineetii jirra waa tokko gochuudhaaf immoo akka ishiin duubatti hin deebinellee arkineetii jirra jechuudha ammas na sodaachise wanti kun amma dhiiga kana mucaa ilaalchisuudhaaf gaafa deemtee isheen amanamtee Sumayyaadhaaf bakka buutee mucaadhaaf dhiiga ilaalchisuu gaafa deemtu kana amma amanamummaa keessa kootiyyuu naaf hin taane maaliif hojjettanii egaa haa ta'u malee maatiin ilmoo sanaatis wajjiniinidha kan deemu
isii bichaas miti bakka sanatti kan marmarsiisuudhaaf ta'e malee warruma doktoroota faana walii galtee goote iyyuu talli kuni isma dhugaa dubbachuudhaaf isinii jira. Maaliifiin gaafa sana osoo cinni namnamma sanaa Iyyaasuuf faana otoo jiranuu wabiif faana otoo jiranuu namoonni meeqa hiriyoonni isaa iddoo kaameraa kan qabatanii jiran namoonni meeqa osoo jiranuu kaameraa aga sanaa keessaa miimoorii baafattee fudhachuu jechuun agam difratii qabaachuu agam jabina qabaachuu laalaan talakan. Ammas immoo Sumayyaadhaaf bakka buutee mucaa kana dhiiga ilaalchisuu yoo deemtu kana an doktoroota faana walii galtee godhattee mucaan kun akka Saayidoo ta'u. Maaliifiini ani keessa kootti gaafan yaadu isma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf viidiyoo kana dura argaa turre miti hundi keenya maal akka darbaa ture maal akka jedhamaa ture maal akka jechaanii turte. Akkasuma meeshaa mana keessaa gurgurtee osoo Saayidoon gara Yamaniititti hin deebi'in meeshaa mana keessaa gurgurtee akka ishiin mana gallakkistee baatu kan taasise Salaamidha. Akka ishiin meeshaa mana keessaa gurgurtee baatu kan taasise Sumayyaadhaan Salaamidha jechuudha yeroo sana. Osoo Sumayyaan mana ishii keessa taa'aa jirtu ምን ብለሽ ነው እዚህ ውስጥ ቁጭ ብለሽ የምትጠብቂ? ምን እየጠበቅሽ ነው? ማለስ ኬሳ ወጀተ ማለ ይግደ ማና ከና ኬሳ ማልኒ ከነቲ ኤግዱ ኤኙዳ ከነቲ ኤግዱ ማና ከና ኬሳ በይ ሜሻ ከና ጉርጉሪቲ ፌቱ አስማ ኬሰቲ ዋን በርከ በርባደቲ ማና ኪ ጅጅራዱቲ ፌቱ ዱባ እንዲ ፌቱ ኤሰንዲ ጅቴ ጀጀቤሲቴ akka ishiin meeshaa sana gurgurtee mana sana keessaa baatu kan taasise ishee mataa ishee. Akkuma beekamu kunoo amma ishiin iyyuu ragaa ofii baateetti immoo isheen mataan ishee ragaa ofii baatee jirti. Maaliidhaan akka Sumayyaa faana jirtu. Haala kam keessattuu akka Sumayyaa faana jirtu jechuudha. Haa ta'u malee ammumayyuu immoo nama kamiin iyyuurra caaltee mucaa kana kan Saayidoo ta'uu baatu isaa ilaalchisuu deemuun ishii agam akka Sumayyaa faana walitti dhiyeenya qabdu tilmaamuun nama ni jechuudha. Sini galtee namni kamiyyuu jechuudha. Namni kamiyyuu irsaaf niitii mitiiti. Nama ilmoo walitti dhalee qabu mitiiti. Nama isa kamiyyuu ta'e gargar baasuudhaaf deemu baay'ee ulfaata. Maaliifin jireenyi kan koo boru maaltu na eeggata? Maal keessa seena? Maaltu yoo dura koo jira jedhee yaaduu qaba namni kamiyyuu jechuudha. So Salaamiin garuu Sumayyaa fi Saayidoon akka walitti deebi'aniif tukuratii gootee dhee yaaduun akka hojii ishiititti akka gochaa ishiititti jechuudha. Innaa ani beeku rabbiin tokkichaa beeku malee ani beeku. Haa ta'u malee ammas immoo isin kanarratti na gargaaraa jetteen dhiyeessite jechuudha. Jara kanaanii isaan walitti araarsuudhaaf rakkinni tokko hin jiru hin araarsina. Amma Sumayyaa fi Saayidoo walitti araarsuudhaaf jechuudha. Ila ishiin gaa dudda duuba waan jiru hundasaa waan beektuuf Sumayyaan akka araaramtullee akka hin araaramnellee hin beekti jechuudha. Isin galtee isin jetteeni dhumarratti jaraan maal jetteeni? Daanaayitii fi haadha daanaayitii maal jetteeni isin anumaaf akkuma mucaan kun ilaalamee dhiigni mucaa fi dhiigni Saayidoo wal ilaalamee jechuudha. Tokko yoo ta'e silaa inni tokko ta'eera mucaan kan Saayidooti jedhama. Tokko ta'uu baate dogoggoraan kan dubbatame Saayidoonis naxaa ba'e mucaan namas nagaa dhangala jechuudha. Gara manaayi isin kanumarratti na gargaara. Isin kanumarratti na bira dhaabadha. Wannumti kun qofti yaaxaarra'amu malee murteen isaa kanarratti nuuf haa kennamu malee Sumayyaa fi Saayidoo walitti araarsuun nun dhibuu jetteen. Wanti isin kana jetteef maaliree? Waan irraa beektuuf jechuudha waa hundasaayyuu. Maaliifin jalqabaa kaasee hanga dhumaatitti hanga ammaatitti biraa hafeen beeku. Karaan ani deemi jedheen irra kan isiin deemaa jirtu. Anatu isii oofaa jira jettee bara. Achirraa gaafa kaatee ta'u gara Itoophiyaatti galtu anatu galcheetti. Achi haalli itti mijattuu dinnaan immoo gara Yamaniitti akka deebitullee kan taasise anatu dudda duuba jira jetti. Ishiin baharraan deema jennaanan isheenis ilmoon kunis maaliif dhumu jedhee tanan akka ishiin xiyyaaraan deemtu taasise. Sini galte?
Kanaaf jalqabaa kaasee aga ammaatitti akkaman waliin jirutti hin jiraadha jechaadha. Kan isheen jettuudha Salaamini. Kanaaf iyyuu gaadubbichi isaa baay'ee ulfaataadha. Waaqayyo garaa sirriitti haa deebisu maleedha. Sayidoos immoo Rabbi dhugaa isaaf haa baasu. Sumayyaas Rabbi dhugaa isheedhaaf haa baasu. Kan jidduu isaanii immoo deemee walitti isaan naquu barbaadu Rabbi jidduu isaaniitti haa kaasu. Akkasin jira kan maaliin jira waan bira. Nuti akka isaan walitti araaraman barbaanna malee akka isaan